وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أعوذ بالله يا أخي. ها أشم أي هاي بيوم أدار ربنا في ده بيوم قوية ور أجائب ربنا دقيسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دكتور ميدا فاتي خوتا ولي مامي وان كي نسان وان عداسم كقرا مي شير مبايت قرا عجائب ربي هم هي أكنا جت جارتي شيخة يا شيخ الركتكو قرا تاود من يقد جتني تيجي بيبي نكتكو قرا شو يقلتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان دكتور عندي كيسانو ها مي ها أو مالي جرتني زين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها مي invite share goda akka adati nyasan goda me akka adati nyasan goda وليد الدبرسة نجو مايسين أندروت دراني نسيني من هيدا غافة جاور كتاب بريسو يقولوا من هيدا خطابة جاور جاني جارني غافة نسينينجو إسواني نموتو ما تنرت أولو دا فكرتي أولو أوفوسيتني وانتي نتي أمالسي بيناهي جزيدا وايسيني من بيتا سرقون تيسان وجيش كابوتا دفع إنفورميشن يسنيمو إنفورميشن سامبوتني تندلايتني نمنو أن إنفورميشن التلفي أسفيدو فأكيد سني تدلايتن أكيد سني رك أبسويتن أكيد سني فكوب أيسيتن أكيد سني والكوب أيسيتن جتشوفي نمني إنفورميشن في دمله أكيد سني لالتني تمهدي تطني يتني تومتالو التني وزدني فيه تسيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها نجوا أميزين بقنا جان دكتور ندي هيسن ويلكم مي invite share كودا مي وليد الدبرسة جنا invite في share أسرتين كتبداو أسرتين كتبدا كعرتي إذن أسمر على التنيت ما يعدتني invite share كودا زين بقنا جان نويد نسنون دينو أكم إذن نجوم بقنا جان دفتن اسم قوتون كيسن تيكا قدان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتني زين. Now to roll address I do. جر وقربان. وعليكم السلام جرتو. وعليكم السلام يويا أكمل جرتن نجو ما يزين. مال جاسا يا نمشي مال جاجتن. وعليكم السلام ما يسن وليد الدبرسة أما سجيرو تكو تكان كبا ما دلقر دابنيتي وان كان الرأي هذا خلنا نشوف بربادي ونخو وان جب دورة سنيفي ياد الرأي خلنا نشوف بربادي فيديو تيجتنا والقاي ودا تيجله نتي فيلم أبي سر بينا وان إني قدو ديموس سر بينا وان إني قدو ديموس تاين نما صداتو متي دوامي دوتي إيراد دوازي تشج تاين الرديسي غافا غرتي نمني مقا أبي يتيم فينشانو أبي كانت دوئي بطن تراوي سيغلي هم نتسا 4 كيلو قفت ديبتي خانا ديسي غافا دچي سمين تن ديتفتي وي أبي كينيا وي ماري كينيا دياسبوران كن جتو خيسو دان
likkiitti himaa ture akka kun simbaasu akka kun paartii teenyalleen baasu dhaabbadhu jee warri horee san keessa jiran hundi ni beekan onnee taayyeetii fi gootummaa taayyee akkuma gubbarraan jaawar qeequu ture keessaan abiyyi qeequu ture isin hin beeytan sirri beeyna keessan sirritti qeequu ture nama du'a sodaatu miti taayyeen sigale gaala qalanii dhiigan lagatanii jiran sirbaa bu'anii mas mormon dhoyfatanii jiran qabsaawa sabaafiin if kenna jette sigale gatii sabni kee kafalu jiru wajji kafalu qabda malee aha antaayetiin rimootiidhaan ilmaan miskiinaa dhumanii agartee ani gartee aangoo qabadhu taayyeen nama akkasiitii miti taayyee all the time front line sarara durarra dhaabbata yeroo hundaa'u taayyee gaafadhu warra isa beeku nama irra dhuufuun bilziqinnaa gartee harbayni gartee garaacha lafarra harkisaadha deemtutun sodaachiftuye akkana gootiftee way amma batajjeenumaatu ibsa baasa an keeysan jiru way an hin binne amma dabalee bituuta maal fitte dabalee bituuta kuma tokko siyyisise kuma afur godhee bituuta sigale kuma afur godhee bituuta sigale maali piipin iyyiti kitaaba bituu yakka horii ummata balleeyse horii ummata hujirra dura reeme taayyeen warri hujirra jiru kadhalaa bunnaa beetiiti miliyoona barreessu sigale kuma lamaan barreeyse jee miliyoona lama barreessu sun sigale okay warri sun horii ummataan balleeysine namni kun kitaaba qofa bitate kitaaba dubbisuu deema maallaqa baay'atanaa baasaa jee biiroo teeysanirraan bitan kiisha saatii baasee bitatee jechu mirga saati warri baay'ata keeysaniin hoteela dhala amaaraatii qabee miliyoonaan barreeysee fi dhalaan raffiftee makiinaa haaree paartii duubaa fuutee inni farshoo kuufee hoteela ciise makiinaan kiyya galeeraa jee dawwalu sun baay'ata ummataatiin taphachuutti hin jiru sun hurkaa ummataatiin taphachuutti hin jiru wallahi billahi nama garte farshoo kuufee itti qoolti dhalaan viidiyoo riikoordii godhaa amaaronni kun amaarri isaa miidiyaa irratti arrabsaa oolanii galgala gangalchan kun sigale galgala gangalchan kun ruufoon kiyya galee sigale dhugee jira quufee jira firratti albee jira sigale ifuu quban qabuu jechu akka loon horoo quufee gartee muddun turundi albaati sigale okay warri gartee baay'ata ummataatiin akkas godhu sun warri baay'ata ummataatiin gartee mana kireeffatee osoon haadha manaa qabu dhalaa birooti wajji galu sun warri kondominiyeemii gartee qaalitti adaane janiin tanarraa fuudhee gartee dhalaadhaa hiree injoo itti godhu jiru sun sigale summaalii fi isinittiin dhagayamne taayyeen maallaqa isaatiin bitate baay'ata mootummaatiin hin binne sigale maallaqa isaatiin mirga ani barreefu isinii katabeetiin jira namichi kun boodarra jee dhalaataniin ani isinii file malee fuudhina dhiiraas kaniin ani isinii ilaale malee heerumina yoo fuute heera dhiyaatta yoo heerumte heera dhiyaattanii hidhamtaa jechuudha hangas takka mirga sirraa mulquu deemaa jechuudha waan keetiin hurkaa keetiin waan feete nyaattee waan feete uffattee waan feete bitachuu hin dandeessu jechuudha an dhiini qeeroo nama akkanaa kana aangoo fiduu baay'een itti qaanfadhee itti gaddee jechuudha sigale itti gaddee jechuudha sigale adeero nuti bartiqqoo wal kabanyee siyaasaa jecha namni waa waliin hinjuu siyaasaa jecha gartee keessa hunnee iccitii walii gadi yaafnee gartee gatii nu qabu jenneeti malee bar ajaate isan ummata gayyaafna sigale isin wara hoogganoo ta'uun jaamtan ish
halkan waan isin keessa bultan namni isin beeku guyyaa waan keessa ooltan namni isin beeku bara hogganootaa isiniin jechuun ni ulfaatti mana farshoo mana sharmuuxaa bakki isinitti argamtanichi sigale namichi kun mana sharmuuxaatiin hin dayin mana farshootiin akka keessanitti hin dayin mana haraqeetiin itti kitaaba bitatee jechuudha sigale kitaaba bitatee jechuudha kitaaba bitachuun mirga isaati hay idaamus bitatee duma dubbisee maattiin dubbatin gaafas maaliif ajandaan ta'in gaafas kitaaba jaawar bitachuun maaliif ajandaa taate sigale dura gartee warra miliyoonota sharmuuta horii maallaqa barreessee hoteela qabee makiinaa paartii hunda dhalaan fuutee gartee amma makiinonni paartii hundi ramadamanii tuun sharmuutaaf shunkurtaa bitti tuun ilmaan sharmuutaa kana gartee mana barnootaa geessiti sigale kana goosisaa oolan guyyaa dheeraa isaan hujii ummataan nu fixe maarree ummataan nu fixe jaa kan gartee osoon dhala amaaraa gangalchuu duydi citte kun hujii ummataatiif duydi nu cite aja sigale hujii ummataatiif duydi nu cite sinja sigale soo kun a'uuzi billaa kana deeggara shayxaana qofoo kaayyatee deemu kana deeggara sigale maaliif kitaabni bitamee jee namni asirratti is waan ummanni kun ta'e asumarraa xiinxaluu siin bakka beekumsa isaan qaban dandeettii isaan qaban isaanit dhiyaatanii baruun hujuma isaaniitu laaltanii sigale hujuma jara kanaatu laaltanii waan jarri kun ta'e xiinxaluu dandeessanii jechuudha namni mataa qabu namni sammuu qabu sigale namni mataa qabu namni sammuu qabu sigale saniifu kanneen gartee kitaabni isaan biratti kitaaba bituun waan faayidaa qabu sigale misooma dhugaa kala farra jiru godhuun sabaaf yaaduun isaan biratti yakka sigale uzotaayyeen farshoon dhugee zinaan godhee sharmuutummaan godhee maarreen godhee harka dhawanii fi jechuu maallaqa kan doolaara kuma kan harka dhawanii fi jechuu amma hoogganaa taati gaajani nama kitaaba bitatee sigale warraa baratee gaafii qabu gaafatee sigale seenaa hayyuu kanallee baratee kitaaba jaawar bituun lootoriidha sigale silaa kan isinitti dubbachuu qabdan silaa kan isin balaaleeffachuu qabdan warra gartee miliyoona 2 gartee dhalaa bunnaa beetiitii barreessu san miliyoona 2 dhalaa bunnaa beetiitii barreessu makiinaa paartii dhalaan jalaa fuutee gartee shunkurtaa fi wanti baay'ata mootummaatiin gaaza ba'u kan sigale kan dhalaan gootu san silaasanii jechuu kan balaaleeffachuu qabdan kan gartee akkaataatti kararra deebu sigale isin hojjechuu qabdan silaasanii jechuu maaliifi PP'n iyyiti abiyyi maaliifi gartee jaldeeyyii isaa iyyisiisaa maaliif sadarkaa communication oromiyaa bal'inaan isin barreesseetiin jira oduu keessoota dhufte sigale maaliif sadarkaa communicationatti waan kana gartee ol kaasanii gartee taayyeen kitaaba kana bitee jaawarmaan maffaa taayyee ajjeesisuu deema jaawarmaan gaafa ajjeesisuu qabuun ajjeesisiif yaa wadala dhageeffadhu siifii dhima gaafa ajjeesisuu qabu gaafa jaawar qeequ jiru gaafa jaawar teessumaa fi gala dhoorke sigale gaafa jaawar jala deemee waa barreessu sanuu jaawar Muhammad taayyeen ajjeefne jaawar Muhammad qabsaa waan beeka sigale jaawar Muhammad hiikaa qabsoo beeka hiikaa qabsaawataa beeka arrayoo waliin galle boru walii galla beeka boru yoo waliin galle iftaa walii galla beeka akka keessanitti hangullaa yoo isin faarsuu baatan hujirraa nama ariitan hangullaa yoo xiqquma isin qeeqan ilmaan isaa alayyaaftan sigale isin bar namni taayyee ajjeese isin caalaan jiru bar nama isa hidhee ilmaa isaa gartee
mucaa sadiifa khawaata kan balleessin ala darbee bar kan taayyeen halkanii guyyaa paartii teessanii jecha kan taayyeen halkanii guyyaa hirriba dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa namaa wal dhabee paartii tanaa jecha kan taayyeen halkanii guyyaa boqonnaa dhabee paartii tanaa jecha sigale gadi dhaabe paartii tana gad dhaabe paartii taayyeen gad dhaabe malee qaallichimmaa fazazaan muumicha ministeeraa ifiin jettu tun irraa quban qabdu sigale amaara jala ce'uu jirti isin namni itti laffa'ee halkanii guyyaa asid diaspora nama qunname biyya araba nama qunname biyya keessa nama qunname paartii tana paartii fakkiis mee taayyeen eega keessa be eega nuti keessa yaan mee pipi fakkaatti mee paartii fakkaatti sigale bar paartii hoottaanaan na wajji mormaa jaawar maamajjee nama keessa dhabe bar nam tokko keessa dhabe nama deebii isaa kennu lakki misooma kana godhu jira jee nama isa dura dhaabbatu nama dhabe bar sigale paartii kasiiti bar sigale silaa jaawar osoo ajjeesuu birraa qabe gaafa inni paartii tan akkasitti deemee dhaabu gaafa inni halkanii guyyaa akkasitti isa qeequ sigale gaafa si guyyaan jaawar isa ajjeesu arrammoo kijibdoota maqaa jaawariin maqaa amaaraatiin maqaa tikreetiin sigale khataati isa khanyaachuu deemu isinii jechu khanyaachuu deemu isinii jechu nutin beeynu seetan hacaaluu diggiftanii gaafa OMN irra dhiyaatu way hacaaluun sigale hacaaluun akkana ta'e way hacaaluun maarree ta'e way hacaaluun mixiqishoo ta'e jettanii dibbee oowwiftanii sigale dibbee oowwiftanii booda hacaaluu nyaattanii eenyu nyaate shaneen nyaatee bar jechuu eegaltanii jechu sigale ammas oromoon guutuun wanni beekuu qabdu yoo taayyee qeessirraa cabe Abiyyi Ahmad sigale harreesaa guddicha oromiyaa irra kaate kana yaameeti khaleetti haasawaa olee sigale horee ajjechaatti maqaan taayyee darbee jira jechu yoo isaan ajjeefaman Abiyyii fi Shimallisii jechu yoo taayyeen akkanatti qeensirraa cabe sigale jaawararraa miti guyyaan isa jeesu silaa gaafa gartee isa qeequsani guyyaan ajjeesu ni bar guyyuma nama miitanillee daan hin beeytanii fazaza guyyuma nama miitanillee dhiini namaa isin jaamseemi sigale hayni namaa isin jaamseemi badhiini namaa kun akkana nama godhaa beek dhiini namaa kun beek waan gootuu fi waan dhiiftu wallaaltaa beek yoo dhiini namaa kun sirra kute dhiiga miskiinaa kana hogii gannaytee rabbi si jaamsaa beek si qollofaa beek bukmun uymun fahum la yarjuuna quraanni juusan si godhaa beekan sigale ni arka malee ni arka si fakkaata malee narku ni dhagaa si fakkaata malee hin dhagayu sigale ni beeka si fakkaata malee hin beeku sigale ijji isaanii ballo afaan isaanii hidhamo san si godhaa beekadhu dhiini namaa kun kana haadha dura haadhaa fi abbaan harkan hudhaa jechaa ilmoo duratti ajjeeftan sun sigale ni jaaman jarri jaamee jira jechu sammuu yoo coomte kana namni yoo sammuun si coomte wanni ati yaaduu dandeessuun hin jirtu jechu sigale namni kun mindaan isaarraa muramee jira maal walii qabdan si isiniif taayye maal walii qabdanii yaadarra kennachuu dandeessan hoshorri taayyeen kararraa guuree huccuurraa jijjiireefaan sigale barbaruma abbaan dhaabeetu abbaa gubaa an taayyuma irratti hin arge taayyumaa fi hangaasa irratti hin arge wannimma hangaasaa fi taayyee arrabsaatuun isaanii barandaa jala daddaabbatu sigale gaafas isaan jaawar duraan dhaabbachuu kararraa guuranii fidan sigale jaankii karatti yaatuu hin qabu arra kunoo waajjira keessa teessee isaanuma gajjachaa ta'e jechuudha sigale isaanuma gajjachaa ta'e jechuudha yaa tattaa ozo ajaa'ibanii sigale nama taayyeen huccuurraa jijjiirsisee fa'aatu arra taayyee irratti kanatti gartee albahaa ayyaroo ay ጊዜ ሁሉም ጊዜ አንቺም ጊዜ ሁሉም ጊዜ ያበራ ማድረው ይወልሱ ቤት ሲገለ
gizee waan naman goone qabdu sigale gizee lamma magarsaa fa akka abiyyi arrabsu goote gizeen jaawar mamma fa akka shiballisa abdiisa arrabsu goote way gizee ha sanifu taayeen baga bitate ganallee bitachuuf ta'a jechuudha isin sheer godha walinga maalii fi kitaaba taayee bitachuun ajandaa taate piipiin taayee waan ta'e beetti isin nama keessan kana mizaana isaan beeytan ulfina isaan beeytan jijjiirama isaan beeytan waan inni godhuu danda'u beeytanii jechuudha daahaba harkaa qabdan ifittiin beeytanii jechuudha namni kun nama kophaa isaa beekadhu paartii saniif dhaabbatee sigale Amaaraan dhuftuus Tigreen dhuftuus Jaawariin dhuftuus Woboon dhuftuus nama kophaa isaa loluu ture leenci kophaa isaa loluu ture yoo leenca kunoona gubbaa taa'u kana wajji walitti dhufe harree fi waraabeysi isa seenti firratti albaate daggala seenuu qofaa wanni isaa yaadanii turan taayee jibbisiifne ajeesisiifne Jaawarii wajji walitti aarsine sigale wal dhaban akka dhagaa cabetti gargar cabsine bar piipiin tun akkuma ifitti siyaaddi ana maduraan isiniin jee bar akkuma ifitti siyaaddi sigale akkasiin isiniin jee beekamatu akkuma ifi garaa qofarraan kaane garumaan si madaaltiin isiniin jee sigale qabsaa'ota meeqa garaan madaalaniiti sigale afaan wali wallaalanii wal bira tattaa'u jiran isin bakka ganaa taayee fi Jaawar walitti deebi'an taayee fi lammaa walitti deebi'an taayee fi hayyoonni Oromootii fi Oromolleen adda bahan sigale ja'aniiti gartee yaaduu turanii jechuudha wallaalummaa isaanii asirraa sigalu qaba siyaasa waan kalee dalaydee fi wanni irra dalayduu fi wanni boru dalaydu walitti dhuftu siyaasa jechuun qilleensa wajji jijjiiramti sigale qilleensa wajji jijjiiramti jechuudha kun isaaniin galle wanni gartee kitaabni taayeen dhuufnaan akka waan balaan itti buutetti lafaa oriyaniif maali jarri nuti dabahan jenne jarri nuti gartee waliif diina jenne akkami waliif fira ta'uu danda'a jarri nuti waliif gartee duydaa garaa goone akkami waliif obboleeyyan ta'uu danda'a ja'anii bakka jiranii baaraganii lafaa kanii jechuudha olola waan godhanii fi waan dhiisanillee wallaalanii jechuudha sigale yoo jarri huwwaltee yoo lammichoon dhufe yoo marrichoon dhufe taayyichoo fi jawwichoo wal bira jiraannaan sigale wannichi jiraasun hundi gartee hoodiin isii taayee fi wanni inni gartee ergatu haabine jee ergatu tun hoodii taayeetii fi hoodii lammaatiin sossooti ni beeka namni tokko kachi jala caffeesan keessattuu jalatti nafa tanaaf adda eeguu ture jechuudha wanni nan adda eeguu ture kamitti gartee na harkaa wal seenteetu isa baarayse sigale wallaalota gartee aangurra guurate kan oggii fedhe booha oggii fedhe iyya oggii feetan maraadhaa je'eeni gartee karooratti baasu kana karoora gakkenneeti sigale karoora gakkenneeti hay osoo isin maal eeydanii taayeen Ameerikaan bahe osoo isin maal eeydanii taayeen Jaawaritti madaqe Jaawar obboleessa isaatii wajji waliin madaqan يا قلبي من البومب الملا الشيطان الجزجز جئتي قرتين ميتش متا قدسن غاني بيته أكنا جيتشون بدا شيطان تيجا متا قد خدو قدفتي أسي تيسي لفرنا شروي تايجود أفان الروموتي سيقلي شماليز بانا كل إيجا تشيبا تايجي سيقلي بابا
communication and the vibes. Harsebula Hanavi was Garte or Ranamni or Bajala of Hanahana. Namichamarata, Yatoko Hasigal is an good G. Amori Tega media Sigal. Yaman Novatiga. Oh, Malik Yamanta. Pipina race or read. Hey. Bartaye Kitaba Bite. Namni Malaka Fiti one for the Bitachun though. Namni Malaka Fiti, yo barbadi, one barbadi Bitachun though. Hunger simmerin it. Hunger of Lubuna Marangarte meet than gain it. Sigale Hanganama Namad Girdisi. Ang kitaba kana bitad di ati kay bitad duje yo na matrikisise namni suneram ferrador ku dandaj anim barbadu je sigel mirga saati ram ferrador ku dandaj hay abo namni ku neram bitad chundando amma qiyaman taadiga hay mirgi demokrasi kan fetan filatani kan fetan angor rabbaftani kan fetan angor ragarte buftani ha filmata amale Ethiopia geysat angon sigale angon akkanan jiru kharalolatin kennam tunjirtu kana filmata amale jechunke namni khitaba bitachu namni tokko khitaba bitachun dandau je na marram murtaisu akkami kursi bereddu sanganna madis tan dubri amara hulla qidis tv nugusi astai yene fikr wudi ndasa no jasin kai wuri khofi addi mo kuno kamaddi urira na ango ka bereddu sana me kamin namakenni tagarabbi sotar atim bar kitaba malaka khitin sigale satis tayyemani tasna yurmani malaka tayyetin tayyen kitaba kana bitachun dandawu je namni lolu me ati hijiba male bar hujumatetu wan hujitetu hasaw hijibsisu jira bar sigel hujumateti tu bar hasaw hijibsisu jira bar rabbi sodadu namni barti kulleta tu bika anfata bar iro namota jajjaba ka sheeka abuta kana fa media jira din salbada kaminta je ifqam fata هو يجي يخوف لا جتنو هركدا يو جتنو هركدا تو يتسيلي مدوري في وانت وفت دروتي تيزو خابيني اساس هركدا ما ميدا فاجانو بريو هركندو ينكن لا ميلا لا يجوغي ازوند اسي هركندو يني سادومت تسيل ها هركندو يني سادومت يله سنيفو وبليسو نمني خطابة متيتي غرتي مالكا شرموطة أفو خفلا جرم مليونا خادرين تي درو خادرين تي سنتوان تايي وان فدين بتجو مرغا قبا سنيفو تنترمان برختي أرمو ونقلو قبتو حيوتا خي واني ننسينجو تنقبر حيوتا خي ولدت إيبي Kataye ibu dandesu taye ibi amma duran sinje tujir kajawar ibu dandesu kalamma ibu dandesu kamarro ibu dandesu hayyota jiran kana gutu tsagaye ararsa jettamo professor scale jettamo heno gabbisa jettamo jolle oromo tan gutu iba walifita oromo yoto kotati american ingabron abiyi disi american ingabron fatto yejo sigale خنا الدنيا أجيفتي سيقولي أصون إني قرتي نأفير أجي ترامبي خدتي يا ترامبي رب سلطان أبو فوتو متكان سويجي خا ترامبي يا أبو تيم تاني دبلوماسو تخنا قيامات تباسي إمباسي أمريكا تنا مرميك تديبا جانتا فين نيجر إتدولتني إنكاسو سيقولي ها ميت ديبي جرمون هنتهو reject sigode jechun itul fatte faranjin dum kabaja kabti he don't answer the phone I think he is busy jettin faranji telephone san kasani hujirra wanjiranu fakka mali fi Trump already time jira hin arqum barbadu jen
sigale namittiin gartee itti himuu sodaate awgala toomi jaaki jalla tiim qabrichoon kun barrata gaafa biliyeena dhibbaa fi torba doolaara qofa loosti godhan raayyaan ittisaar loosti godhee sigale takkabachiisee jettanii haasoytan san mee doolaarri dilli hun eeysa kutee jettanii gaafattanii beeytan cufte kiisha dubura amaaraa jira bar osoo dubruma keenyallee nu dhawatanii gaarii hoggii waa arkatan eeysa bulan mana amaaraa bulan hoggii maallaqni kiishaa dhufe leelloo teenya tana bira gaddeebi'an yaa leelloo teenya soorii isin eeysa jirta jetteetti dawwalte isee halkan kana nyaata waa qopheessiteeti jaarsaan qabeettee nyaata qophee hujiirraan jiran jennee ijaanii bar hujiin isaa kanaa beek sigale hujiirra hanga maallaqa kana fixutti gadi hin deebi'isitti miskiintittiin tijaasii ijoollee taarra fiftee Abdullaa fi Darajjee kanaa fi Moggaalaa kana raffiftee asii bira teessi guyyaa jaalallee kiyyaa dhufa jetteeti isin halkan taa'aa bulti sigale halkan taa'aa bulti wallaahi inje sorry yaa bareedduu teenya yaa dhalaa Oromoo kiyyaa sorry wallaahi sigale inni immoo gaafa gabaasni galee idootarrii dhufee waa ideet godhe doolaarri miliyeena dhibbaa fi torba eeysa kutee hoggii janiin mee dubbadhaa jee qawwee qabatee dhufa guyyaa qorannoo sanii inni maal qabatee dhufa qawwee qabatee dhufa namni hundi qawwee akkanumatti ichi ilaaleeti maallaqa duraanuu kadhanneef inni kadhannaa lubbuun teenya kadhaan taatu afaawwanni gandawanni bullee malee afaan lama sinteessu namni hundi adeeroo tiyyaan na baasiidha akkanumatti irraa ol saaqee garsiisa warra waa qoratu san irraa ol saaqee ituma garsiisa akka nama hiixatuu fakkaatee itti garsiisaa lubbuu isaa hafuurirraan bahu saniifuu awwanniin isiniin jiru yaa Oromootiyya jarri gartee bakka ifii oolu taayyee oolchuu barbaada jechuudha. Taayyee jechuun nama hojiiti, nama dhugaati, nama waan itti amani hunda sodaa namaatiif duuban deebine. Taayyeen abbafeeti rabbii tokkicha malee. Namni barboochi taa'ee Itoophiyaa keessa taa'ee jaawaruu jechuu sodaataa baramu. Itoophiyaa keessa taa'ee lammaa'uu jechuu sodaataa bar namni. Ichi taa'ee kitaaba isaa namni boonee bitatee taa'ee danda'a qofaa. Walii qooduunis gaarii be. Yoo qooda waliin keenya qabsoon tunuu gartee fuula duratti hin deemtu jechuudha. Qooda walii kaa'uun gaariidha jechuudha. Saniifuu awwanniin isiniin jiru. Awwanniin isin kadhadhu. Sigale sirna kana yoo hayyoota keenya tokko goonis dafnee xumuratti goonaa jechuudha. Sirna haadha duratti ilmoo ajjeesu. Sirna mana diigee si kafalchiisu. Dargiin tokko bar dargiin si jeeseeti maallaqaan itti si jeesisan rasaasa kafalisiin jaame. Kuniin mana tokkicha ati qabdu dhufee sirra diigeeti waan itti diine as kennii siin jaabra. Dargiin maaliin adda? Sigale dargiin maaliin adda naayim hin jirtu jechuudha. Mana kee diigeeti waan inni itti diige as kennii siin jaabra. Amma duraan siimeen wanta kararra dhaabbatu wanta ifaan irra dhaabbatu san namni galchi amaara. Konturaata fudhatee namni galchi amaara. Qaallittiin adaanii janiin sun amaaraaf kennite jechuudha. Konturaata san Oromoon fudhachuu. Faarsee bulaan isa jala taa'u sunoo fudhachuu hin dandeenye. Faarsee bulaa keenya guddaa tokko wayii yaadadde dachii irraa fudhatan jedhanii dhageessanii. Maqaa isaa ammaaf asirratti hin dhawani. Faarsee bulaa guddaa ni beekte. Guddaa tokko dachii irraa fudhatanya. Hektaara 500 irraa fudhatanya. Warri PP faarsu kun bar PP beeku bar rakkoon isaanii saniif bagarraa fudhatan. Namni Oromoo gafe deebi'eetu sigale nuti nu fakkaatteeti gartee gaafa san deeggaruu turre waan kana sigale.
إيجا ربي نو إبسي بود الحمد لله رب العالمين جزير ربي نو إبسي سيجلي ها أما كان ما يامني إختار دبشان رافودا تاني كفان سنين إسنو بربادن تاني أركت تنوجينا نانجن إنفورميشن إسني توجنا سو سنيفو تايجون كتابة بيتو متي يودن ده وام بربادي بيتجو دن ده سم مالك أساتي مريجاساتي سيجلي واتك إسنين كدن إسنين غافن يو بايتا مالك ونجاورين غرتي بيتو ديما ناخنا النجي وقي سيران في الرادور كدن ديزا سيجلي وقي سيران في الرادور كدن ديزا هنگا في مالك إسنين غافتينيتي هنگا في مالك إسنين غافتينيتي هنگا غرتي إفي إفدن ديوان بربادي قدتتي غرتي تايي بر واني ركسا جرانيف مالي نبيتا مالي فدود الدي سيجلي مالي فدود الدي مرة سدي أبي يكون بر نجوا مرة خاني أبدي رامورن نما قال لي أبي جانين كنا اتلافاني به اتجيبمني اتتكاني اتنما خيساباني اتديجبني بك والنجرو يسر أبدي نمورة شيء مرة سدي تايي أجهزي زوجي قال لي شو مانك أفان شمالس كيسا خايتي حركة قواتين بولا بوفالك كاونيجا ورونو كيما سيجلي وانا ميتشخون قولي أسرتي أنا أصوم برباد جاور ما مكان الرجع نكون جاور ما مكان الرجع نكون قافت هايين أكسيتي إساك إيكوسن هلي وتيلي تايي وجوالي الدفنيتي ها نميتشان الربس خود تجي نمرا ميجي جاور سيجلي جولين تنجولي آباون قدفتي وندزي جولي قبصو بيتو سيجلي جولي برنداتي متي بيخي جاوري في تاييشو جولي برنداتي متي جولي قبصو خيسا قربوتت جولي هيكا قبصو بيتو جولي يو أرى اللي برو والدي بنا بيتو جولي هفتي بيتو سيجلي حكا إسانيتي متي ميك أبدا بيجيشي يخنا ورّا الرئيساني جيتش جاور الرب سجرو خان ورّا الرئيساني جيتش جاور الردول جرو خان أكما إسان قدو تانا كنما قبردانا تانا غافر رافتة أكا جرسان قدو تانا برنوتي وان دوتو وليكا قبنا أما بيبين نجرتيو وان دوتو وليكا قبني بر إرلا فاني بر بارتي غوني يلا أكما إسان قدو تانا وان غلطك أباتي متي كيستو نميتش أبي جاني نما غلطة نما بيخو متي نما وجناني بيخو متي نما نمنخو نالفئي بيخو متي ساري ساتنا سيد بريتي تايسي وجبو وقي ساري نسا رفتيسي خطت وقي ساري نسا هدوسي خطتي أتي قطاو دردفدي جتو تايسي وجي جا أكنا مناقيا أكنا مغرتي يكسر الرأوة مغانا خيسا هركن كامني أكنا مقبان كامني تايسي وجبو تايسي وجي قد قرو بيخي أبتش كمارا خنا إسا بيكر خفلمي خنا خطبي قرتي ورسينياتي خنا كني إسا بيكر سيجلي إسا بيكر سيجلي أما سيس إني دين نسا قدان نما إسا ديكر أبي برا قيانا تخبجار كتو قيان إني كنا مسلال قياتي سمرمو يقلتي سيجلي قياتي سمرمو يقلتي سنيفو أولين سنكرد ونين قرتي إسنوي وادو ورمنا ميتشغناف سجلين تيسن اللي نوان فيدو سجليت أنا جتني إفركسو جرتن إفكوسة ديما والكوسة ديما سجلي والكوسة ديما أكد يتتنا فتني بريدي إيران في وقت تلعبتو قبائل خنا بزبزا خنا ديزيتي
laafin kana bar nam wanni hanga amma aangoo irra tursiisu jiru laafina mooraa Oromoo qofaa bar. Mooraan Oromoo tun jabaannaan tasgabbooyinaan ummanni Oromoo kun burjaajii keessaa baanaan turbaan tokko namarraan fudhatu Abiyyi diiguun. Jawaar Maammoo guyyaa 40 jee uni dheereessee guyyaa 40 jechuun barbaatii takkaa fi guyyaa 10 torbee takka namarraan fudhatu. Hororoo qaa keessi waa takka. Muka guddoo akka dhaabbatu gartee meeqayyootti hirka taa'e. Bottumaan hirka deemuu inni kamijjiga. Jettee ati ajaa'ibdu gartee sanii jechuudha. Sigale saniifuu kun waan dhumate. Wanni isa nurra tursiisu jiru, wanni isa akka ummata keenya fixu godhu jiru nuyi. Akkamin nuyi laafina keenya. Sigale. Amma inni Jaawar Taayyee fi gartee Jaawar wajji jiran jechuun isaa Taayyee fi Jaawar du'aaf wal barbaadan ablee fudhatanii jechuu gammachuun isaa. Jaawarii fi Marroo wal dubbisan jechuun isaa du'a. Oromoo diigamte, Oromoo boochu, Oromoo rakkatte, Oromoo beeloyte, Oromoo waan nyaattu dhabde, waan dhuydu dhabde, bakka ol seentee rafte dhabde tanaa isa gammachiisaa jechuudha. Sigale tanaa isa gammachiisaa jechuudha. Aangoo isaatiif illee tanaa barbaachisaa jechuudha. Sigale namni gartee gaafa waan nyaatu dhabe waan nyaatu yaada malee maana waa takka yaadu. Abiyyi bar nama Oromoon quufteetti wayyaan irra fincilte nama jee bar nama jee Jaawar hunda irratti haasa'e bar. Sigale walgahii irratti quuftee finciltee nama jee bar. Kanaan gurratti Rabbi isa fide sababa kana. Sigale saniifuu akkan quufne godhu jira jechuudha. Quufuu dhiisii bakka isaan ol seenanii rafanuu dhoorku jira jechuudha. Sigale inni Oromoo diigamtee isaaf gaarii. Wanni inni barbaadu akka gartee Henook Gabbisaa ka'ee Jaawar irra bobba'u. Akka Isqeel Gabbisaa Jaawar irra bobba'u. Akka Jaawaris deebisaa kennu. Akka gartee warri Marroo Dirribaa deeggaru biyya alaa kana jiru gartee Jaawar irratti ibsa baasu. Walgahii isaan dhaqina Jaawar Itoophiyaanisti Jaawar Maarre mee qaallicha wadala tokko Austraaliyaa kana taa'u waan inni dalagu laala namichuma sana. Sigale akka nama Jaawar fakkaatu deeggaruu fakkaateeti mee viidiyoo masaatan jedhanii oofan laala jechootuma inni fayyadu. Sigale jechootuma inni fayyadamu laala. Isinis waan hubattan keessa gal. Sigale jechoota inni ka Oromootti numaatu bar nuti kanan barbaannu nuti karaan cofnu nuti bar Oromoo nama karaa cofu sanuu guutuu if godheeti bar. Sigale waan akkana akka kas Oromoo walirratti akkasitti haasoitu barbaada Abiyyi. Kaayyoon Abiyyi san. Amma deeggartoonni waboo ka caljee waan Jaawar oofu caljee laaluun. Deeggartoonni kaafaa oo caljee usee laaluun. Deeggartoonni namni hundi asii waan qabu qabaa beekadu deeggartoonni Taayyee caljee laaluun. Sigale hay maaliif ustanii Jaabar? Waan silaa waboon guurachuu qabdu Jaawar guurachuu jira haa Jaawar irra duulaa Jaabar. Waboo fi yaadu jira beek ifii fuudhuu jira waboo sani. Sigale bakka takkas dha'uu waan hin dandeenyeef adda addaan si baafatee suma waliin dhayeeti tokkicha jabaatee hafe ifiif dhawaa jechuudha. Oromoon kana dammaquu qabdan. Sigale kana dammaquu qabdan. Ani sinumaaf hin dhaama isinumatti waywaadhaa jechuudha. So saniifuu qabsoon keenya guddaan tokkummaa keenya irratti hojjechuudha. Nama waboo fakkaatee Jaawar irra duulu. Nama Jaawar fakkaatee waboo irra duulu. Diinni Oromoo guddaan sanii kijibaadha. Waboos jaalachaan jiru Jaawaris jaalachaan jiru jechuudha. Achi waboo laaffachuun Jaawar laaffatee jechuudha. Achi Jaawar laaffachuun waboo laaffatee jechuudha. Sigale hundinuu waliif gargaarsa. Mela fannoo tana bakka meeqa baatee hoogganaa meeqa qabdi bilziqin numa dhoyti malee isii wal dhoytu laal. Sirna beeyti jechuudha. Bakka dhoytu beeyti jechuudha. Sigale
nuti immoo kam nu godhan wal nu dhoysisuu barbaadanii jechuudha. Hojii manee nu iddoo buusaniiti. Barkaas taa'ee mootummaan kun mootummaa Oromooti siin jira. Akka ati kanaa wajji yeroo gubduu barbaada inni. Lakkii mootummaa Oromootii miti. Akkamiin mootummaa Oromoo jettee akka ati kanaa wajji yeroo gubduu barbaada jechuudha. Mootummaa Oromooti bira kuteeti waan fedhe haasa'u. Ati fuulleeffannaan kee maali sirna ta'uu qabaa jechuudha. Sirnicha ta'uu qabaa jechuudha. Ummataatu kanarra dammaqaa. Yoo wal dhagayan yoo taayyeen kitaaba Jawaar bite yoo marroon kitaaba Jawaar bite yoo Lammaa Magarsaa kitaaba Jawaar bite yoo hayyoonni Oromoo kun gartee kitaaba Jawaar bitan gartee hariiroon hayyoota kan idduutti gartee ijaaramaa dhufti wal dhageetii dhufa. Namni yoo wal dhagee gartee akkam taana rakkoon mudate tana keessa akkamiin baanaa marii dhufa. Marii booda sagantaa baafachuu dhufa. Sagantaa booda tarkaanfii fudhachuu dhufa. Saniifuu isaanii adda babeen na fayyada. Meemma laalaa faarsee bula. Saggaayee Araarsaa jaalataniiti viidiyoo Saggaayee Araarsaatiin deeman si fakkaate. Saggaayee Araarsaa bar nama kasasamee akka heera Itoophiyaan nama barbaadamaa jiru war. Ammaaf waan inni Jawaar irratti haasa'e kanaatu gartee PP fayyada. Sigale. Maaliif deeggartoota Saggaayee Araarsaatii fi Oromoota